jecha kana mee dhaggeeffadhaa. Karaan jannata nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Jechi wajjin jalqaba wantoota dhimma nama dhuunfaatiin wal qabatu keessa seeneetiin dubbatu hin barbaadu ture. Garuu wantichi waan islaamummaa kenna maqaa balleessaa jiru, islaamummaa waan nurratti rakasiisaa jiru waan ta'eef jecha dubbatuudhaaf adda dirqameetiin itti seene. Jalqabatti amma namni kun dubbate kun jecha islaamummaa keessaa isa baasuudha. Jalqabatti nama kanaaf nasihaa dhaamuu barbaadutu jira. Innis maalidhaa? Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan addiinu nasihaa jedhan. Diiniin khayrii waliif dabarsuudha jedhan. Kanaaf khayrii tana siifan dabarsaa yaa obboleessa kiyya tolchiitiin qalbiidhaan na dhaggeeffadhu. Nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii laa yasma'u bi yahudiyyun walaa nasraaniyyun thumma laa yu'minu billadhi ursiltu bihi illaa kana min ashaabin naar. Yahudaanis ta'ee nasaaraan kamuu jedhanii ergama kiyya dhagaheetiin yoo natti amanuu dhabe warra ibiddaa irraa ta'a jedhan. Warra ibiddaa kan nama godhu nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammaditti amanuu dhabuudha malee dubartii biyya akkasii karaa isiitiin malee dhufuudha wanti jedhu hundi sirriidhaa miti. Jechi akkanaa amantii keessaa si baasa. Wanti akkanaa islaamummaa keessaa si baaseetiin kufrii keessa waan si seensisuu danda'uuf jalqabaa tawbadhuu siin jedha. Rabbi tawbaa si haa waffaquu, anaaf siifis tawbaa rabbi haa hiru tawbadhu. Ittaansuudhaan ergaan biraa kasiif qabu maalidhaa? Islaamummaan akkamitti akka iddoo keenya kana gahee namni martuu ni beekna. Sahaabonni lubbuu isaanii itti kennanii nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ilkaan isaanii itti cabee mataan isaanii itti buruqfamee dhiigni isaanii itti jigee sahaabonni lubbuun isaanii itti baatee islaamummaan hadha nu bira geette. Islaamummaa akkanatti nu bira geette. Ka ulamaa'iin keenya itti xaaranii qaamni isaanii nafti isaanii yeroon isaanii itti dhumattee diinii akkanatti hadhaas gahe kana ati rakasiisin. Karaa keetiin diiniin akka rakasamne. Sababa keetiin namoonni hedduun islaamummaa jibbaa jiran. Sababa keetiin namoonni hedduun islaamummaa irratti waan hin taane haasaa jiran. Sababa keetiin namoonni hedduun namoota mashaayikhaa, namoota ustaazanii, namoota sheekanii jibbaa jirani. Sababa keetiin namoonni hedduun ulamaa'ii keenya xiqqeessaa jiran. Karaa fitnaa hin ta'in. Karaa namni diinii ittiin jibbu baniinsaaf sababa hin ta'in. Tana qalbii irraa siif dabarsa. Kabiraa immoo wanti siin jedhu maalidhaa? Hadiisa rasuulaa jalatti hin dhokatiin. Dhimma waa'ee jaalala keetii, waa'ee dhuunfaa keetii yaada ibsatuu barbaadde kana hadiisa rasuulaa dubbataatiin, ibsaatiin akkana ta'an jetteetiin hadiisa rasuulaa hin xiqqeessin. Jechi nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam jecha ulfaataadha, jecha kabajamaadha. Garuu ati haasawa kee kan agarsiistu kanaan hadiisa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam xiqqeessaa jirta. Billaahi alayka rabbiin si qabni hadiisa rasuulaa hin xiqqeessini. Ittaansuudhaan kitaaba ulamaa'iin tabwiiba irratti godhan fakkeenya baaba akkasii kitaaba akkasii jedhanii kan qopheessan kana baaba waa'ee booniyyee waa baaba waa'ee maaliyyee ምናምን jetteetiin kutuba ulamaa'iin qaraa'isan kana illee hin xiqqeessine. Billaahi alayka rabbii jedhi dhiisi waan kana. Hadiisaan akkasumas kitaaba ulamaa'iin barsiisaniin kanneen fakkeessaatiin dhimma jaalala keetii hin ibsatiin. Irra kafama hin xiqqeeffama. Wanti itti dalagaa jirtu waan isa xiqqeessuu jechuu. Irraa of qabi, irraa dhaabadhu kana. Ittaansuudhaan hawaasa kennaan waan jechuu barbaadutu jira. Innis maalidhaa? Oromoon mukni tokko ni aara malee hin boba'u jedhani. Dhugaadha. Namni tokkochi kun waa inni dhimma jaalalaa irratti dhimma dubartii irratti haasahaa ture kana osoo nu jalaa fuuneetiin isaa oo'isuu dhabne sila akkanatti inni illee oo'ifateetiin hin haasa'u ture. Garuu anaafis hin oo'isuun kenna anaafis hin irraa dubbatuun kenna kun isa maal isa godhe akka inni jajjabaatiin ittiin itti fufu isa godhe jechuudha. Kanaaf hawaasni kenna dhimma isaa mee haa dagannu, dhimma isaa haa dhiifnu. Sababa isaa islaamummaan kenna tuqamaa jira jenneetiin islaamummaadhaaf yaadnee mee haa dhiifnu. Sababa isaa kabajaan ulamaa'iidhaa badaa jira, kabajaan diiniidhaa tuqamaa jira jenneetiin mee haa dhiifnu. Ummanni biraa islaamummaa quraanaa fi hadiisa irraa miti kalaalanii. Islaamummaa isaan maalirraa beekan? Anaa fi si irraa beekanii. Quraanni isaan beekan anaaf si'i malee quraana qara'amu hadiisa hin beekan isaan. Sababa kanaafi anaaf ati islaamummaan akka xureeffamuuf, islaamummaan akka jibbamuuf sababa akka hin taane nama kana dhimma isaa mee haa dhiifnu. Ittaansuudhaan dhumarratti ulamaa'ii kenna, du'aata kenna isaaniif dhaamsa tokko qaba. Dhiifama isiniif dhaamsa dabarsuu iddoon kiyya achi nan geenne garuu mee wanti tun khayriin fakkaattee waan natti mul'atteef mee isin yaa dabarsu. Innis maali? Diiniin kun dhuga sirriitti isin yaachisa. Hanga ana yaachisuu ol isin yaachisa. Kanaafi nama kana mee dhuunfaadhaanis ta'u dubbisaatiin akka namni kun waan kana dhaabu taasisaa nurraa. Ulamaa'iin kenna warroonni gurguddaan warroonni akka Shaamiinii biroodhaa ustaazan kenna kanneen biroollee namoonni beekamoo taatan namoonni sirriitti onlaayinii kanarratti beekamoo taatan namoota namni sagalee keessanii isiniif fudhataa ta'e
mee nama kana itti bilbilaatiin akka waan kana nurraa dhaabu taasisa. Karaa isaatiin fitna hedduun nutti banamaa jirti. Karaa isaatiin diiniin keenya xiqqeeffamaa jira. Yaanni anis ni dabarsuu barbaade isa kana dhaamsa kana mee inshaallah isa biraanis namoota biroo biraatiifis naagahaatiin karaan sharrii karaan fitnaatuun akka nurraa saaqamtu akka nurraa cufamtu taasisa. Yeroo gaarii hunda keessaniif hawwa. Islaamummaa nama kabajateetiin kabajsiifateetiin jiraatu rabbiin haa taasisu. Ulamaa'itu jecha tokko jedha. Innis maali? Islaamummaan siinis ta'u nama biraatiinis ta'u ni tumsamaa jedhani. Garuu atammoo tumsa ol fuudhamiinsa akka argattuun islaamummaa kana qofaanii jedhani. Islaamummaa maqaa kan xureessisne islaamummaadhaaf kabajaa akka taanu siniin jedha. Dhagaanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.